Salaale dirree goototaa qe'ee Oromoon diinaaf gadi hin jenneedha. Qabsoo Oromoo sirna cunqursaa lagaa jalaa baasuuf dhuunfaan taasisaa turan keessatti ijoolleen Salaalee gahee leencaa bahanii jiru. Akkuma Oromoota biroo iddoo adda addaatii qabsoo Oromoo sirna gittaa jalaa baasuuf dhuunfaan taasisaa turan Oromoonni Salaalees diinaaf rirma ta'anii bahaa fi gala dhoowwaa turanii jiru. Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruu, Asaffaa Shaaroo Lammii, Fayyee Garasuu fi kanneen biroo gootota Oromoo Salaalee magarsiteedha. Oromoon seenaa isaa keessatti cunqursaa sirnoonni nafxanyaa irratti fe'an jalaa bahuuf sochii taasisaa ture keessatti qabsoo Oromoonni iddoo adda addaa jiraatan dhuunfaan taasisan fakkeenya gaarii ta'uun har'a sadarkaa Oromoon dhimma isaa waloon falmachuu danda'u irra geessisee jira. Qabsoo Oromoonni dhuunfaan taasisaa turan keessaa qabsoo Agarii Tulluu sirna abbootii lafaa irratti taasise kutaa kana keessatti ilaalla. Salaaleen baafanii kaayota salaaleen baafanii Agarii dabdaaddasaa eessattan barbaade argaafanii Hoomiin qabaa biyyee Agaree Tulluu kan legeeffete Siikomaa dee'aa biyyee Taaddasaa Birruu kan deebsete Hidhimee xajiinafee walidhimee seenaan hin dagatu Leenca kana oomishte lafti Oromoo eebbeen gaabbetu. Agariin nama mana abbootii lafaa keessatti guddate keessaa tokkodha. Ijoollummaa isaan abbaan isaa waan qabu hundaa abbootii lafaatii kennee harka qullaa maatii isaatti gala waan ta'eef osoo qe'ee abbaa isaa irratti burraaqee taphatee hin quufin hiyyummaan dirqama jireenyaatti taate. Seenaan kun kan Agarii haa ta'u malee seenaa Oromoota baay'eeti. Osoo jireenya kanaan jiranuu abbaan Agarii ijoollummaa isaanii du'aan irraa darbe. Cittoo irratti fanxoo akkuma jedhamu jireenyi itti hammaatte. Obboleeyyan isaa keessaa qotusuu kan ta'e Agariin jireenya dandamachuuf jecha mana abbootii lafaatti tiksee ta'ee jiraachuu eegale. Miidhaa fi gadadoo sirni abbootii lafaa Oromoo irraan gahaa ture dhagahee osoo hin taane ijaan argaa kan guddate Agariin miidhaan abbootii lafaa sarraan hin geenye hin jiru. Umrii isaa ijoollummaatti reebanii jiru, arrabsoo sanyummaa hamma danda'an irratti roobsanii jiru. Walumaa galatti waan umrii ijoollummaan arguu hin malle hundaa agarsiisanii jiru. Akkuma warqeen ibiddaan qoramee bahu Agariinis jireenya gadadoo kana keessatti qoramee bahe. Reebichii fi arrabsoon ni jabeesse malee isa hin laaffisne. Jireenya dhuunfaa isaarra darbuun akka bara jireenyaa isaa keessatti Oromoof yaadu isa taasisee jira. Salaaleen baafanii kaayota salaaleen baafanii Agarii dabdaaddasaa eessattan barbaade argaafanii Hoomiin qabaa biyyee Agaree Tulluu kan legeeffete Siikomaa dee'aa biyyee Taaddasaa Birruu kan deebsete Hidhimee xajiinafee walidhimee seenaan hin dagatu Leenca kana oomishte lafti Oromoo eebbeen gaabbetu. Erga umriin jabaatee dargaggeessa ta'ee qe'ee warra abbaa lafaatii deemee jireenya dhuunfaa isaa jalqabus sirnichi garuu Oromoo irra jira waan ta'eef akkuma Oromoo biraa jireenya dhuunfaa isaa karaa nagaan akka itti fufuu hin dandeenye waan bareef gara bosonaa deemuun Oromoota yeroo san bosona jiranitti makame. Namoota yeroo san bosona jiran keessaa obboleessi isaa Hirkoonis achi jiraa ture. Erga obboleessa isaa Hirkoon wal argatanii kaasee Oromoota sirna nafxanyaa jibbuun bosona galan wajjin ta'uun abbootii lafaa taa'uu fi ka'uu dhorkan. Bosona Oromoo naannoo Salaaleetti argamu Dagam, Baarasoo, Gudaallii, Leemmanii fi Yaabannoo mana jireenyaa isaanii godhachuun diinaaf summii firaaf immoo dhiira gaafa rakkoo ta'aniin. Booddeerras mana waraanaa deemuun miseensa kubur zabanyaa ta'uun tajaajiluu eegale. Agariin nama bareedaa naatoo qabuu fi hojjaadhaan gabaabaa ta'edha. Hojjaa isaa kanaan akkamitti miseensa kubur zabanyaa ta'uu akka danda'e nama dhiba jechuudhaan Shallamaa Kabbee kitaaba isaa seenaa gootota Oromoo fi kaan jedhu keessatti barreessee jira. Bareedaa abbaa funyaan konkonaa dhiira gaafa xiiqii leenci tuqaa hin jaalanne Agariin erga miseensa kubur zabanyaa ta'ees waan gaarii
hin argine. Keessayyuu dararaa Oromoon abbootii lafaa dubbisuuf ennaa masara dhufan irra gahaa ture baay'ee isa aarsaa ture. Namoonni ennaa masaratti abbootii lafaa dubbisuuf dhufan meetira baay'ee jilbaan deemanii akka waaqaatti sagadu. Sanuu milkii malee akka deebi'an yeroo hedduu argaa tureera. Ijoolleen Oromiyaa qabanii fardeen golobseesanii agariin ibsaadha isaan diina biyyarraa godhasisanii. Ofii godaananii eenyu kan isaanuu godaansisu haqeerransa Oromoo gootota lafeenuu sodaachisu. Osoo miseensa kubur zabanyaa ta'ee jiruu sochii waldaa Maccaaf Tuulamaa kan yeroo sana sochii guddaa taasisaa turetti makame. Waldaan wal gargaarsa Maccaaf Tuulamaa yeroo sana kaayyoon isaanii guddaan rakkoo hawaasaa hiikuuf dhaabbatus garuu booddeerraa cunqursaa sirni nafxanyaa hawaasarraan gahaa ture mormuun gara sochii siyaasaatti seene. Agariinis miseensa waldaa kanaa erga ta'ee booda namoota yeroo san miseensaa fi hooggansa waldaa kanaa turanii fi quuqama Oromummaa qaban kanneen akka Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruun wal bare. Waldaan Maccaaf Tuulamaa fonqolcha mootummaa onkoloolessa 23 bara 1959 taasisuuf ture keessatti namoota iccitiin itti himamee qophaa'an keessaas tokko ture. Boodarras fonqolchi guyyaa dhaloota mootii Haile Sillaaseetti taasifamuuf yaadame osoo milkaa'in waan hafeef namoonni fonqolcha kana irratti hirmaachuun shakkaman baay'een isaanii mana hidhaatti yoo guuraman, agariin garuu qawwee isaa waanii fudhachuudhaan gara bosona Salaaleetti qajeele. Jireenya isaa bosona Oromiyaa keessatti taasiseen agariin qabeenya hawaasaa hin saamne, nama dhuunfarras miidhaa hin qaqqabsiisne. Garuu abbootii lafaa fi warroota sirna san geggeessan irratti ibiddatti roobsisaa ture. Kanaanis abbootiin lafaa taa'uu fi ka'uu wallaalanii jireenyi isaanii gadadoo akka ta'u taasisee jira. Kan guyyaa isa qabuuf dhaadachaa oolee halkan itti seenee gabbarsiisaa bula. Nama olga'ii irratti isa arrabsaa oolee inni immoo halkan qoricha qotaafi. Uummanni Salaales gaafa waaqa kadhatu yaa waaqa hagarii nagaan na oolchitee nagaan na bulchi jechaa akka ture shallamaa kabbee kitaaba isaa keessatti lafa kaa'ee jira. Aboota salaa jalaa garee tolloota dasaa birroo agaree manni gamaa taadasaa birroo manni gamanaa. Namisa wareegamee tinnuma tanaa galli namaa. Namisa wareegamee tinnuma tanaa galli namaa. Oromoonni naannoo sanaa yoo wal lolan qaamaan dhaqee araarsa. Yootti toluu dide immoo ergaatti ergee akka araaraman taasisa. Hawaasnis jecha isaanii amanu waan ta'eef waan inni jedhe hin didanii. Araarsuun durattis dubbii isaanii qulqulleeffatee beeka waan ta'eef nageenya waaraa hawaasa jidduutti buusaa ture. Kanaaf Salaalee agariif mana ta'ee diinarraa dhoowwaa ture. Yeroo baay'ee warri abbootii lafaa baasanii akka kennan gaafatanis Salaalee garuu argee dhagahe jedhee hin beeku. Karaa kanaan akka milkoomneef waan beekaniif nama agarii qabe yookaan bakka inni jiru hime badhaasa hedduu akka kennamuuf waadaa galuudhaan hawaasa sossobaa turanii jiru. Namoonni waadaa kanaan soomanii gannis hedduudhaan haadhasaas yeroo hedduu ilma kee fidii bakka inni jiru ni beektaa nutti himi jechuun dararaa turanii. Mana hidhaattis yeroo hedduu darbatanii akka ilma ishee fidduuf doorsisoo hedduu irraan gahanii jiru. Haati goota deesse akkamiin ilma ishee laatti kan jedhu garuu waan itti yaadaniif fakkaatu. Abbootii lafaa kanneen akka Giraasmaas Nagaash Abeebee, Fiitawuraarii Muluu Hasanuu, Baraambaraas Nugusuu Asaaminoo fi kanneen biroo irratti gocha kolfaa raawwachaa turee jira. Egaa daawwattoota keenya guutuu seenaa kanaa kitaaba Shallamaa Kabbee seenaa gootota Oromoo fi kaan jedhurraa argachuu dandeessu. Garuu kutaa kana keessatti seenaa gabaabaa waanan qabadhee dhiyaadheef hundasaa isin biraan ga'uu dhabuu koof na of galcha. Garuu waan inni Baraambaraas Nugusuu Asaaminoo irratti raawwate mee waliin ilaalla. Salaaleen baafanii kaayota salaaleen baafanii agarii dhabdaa dasaa eessattan barbaade argaafanii. Homiin qabaa biyyee agaree tolloo kan legeeffete. Siikomaa deemaa biyyee taaddasaa birroo kan ledeebsete. Hidhimee dhadhiinafee walhidhime seenaan hin dagatu. Leenca kana oomishte lafti Oromoo eebbeen gaabbetu.
Baraambaraas Nugusuu Asaamminoo namoota agarii qabuudhaaf dhaadatan keessaa tokko ture. Agariin dubbii kana erga dhaga'ee booda qophaa'ee na eegii qophaa'een dhufa jechuudhaan namatti erge. Eenyummaa agarii sirnaan kan hin barre Baraambaraas Nugusuun akkamiin nama tokko qabuu dadhabna jechuudhaan qabaa ganna lakkisaa jechaa ture. Gaafa tokko galgala keessaa naannoo sa'aatii 11tti hiyyeessi kadhataan tokko mana Baraambaraas dhaquudhaan bakka Baraambaraas loon isaa bira taa'ee jirutti osoo deemuu biiftuun akka itti lixxee fi dallaasaa jala akka isa bulchu miila jalatti kufee kadhata. Baraambaraasis akkuma aadaa biyyaa dallaa jala osoo hin taane mana isaa jala akka buluuf eeyyamee lixnaanis ol galanii galgala waan hedduu haasa'anii dhimmoota garaagaraa kaasaa turanii. Dubbii isaanii keessaa agariin hin dhabamuu ture. Erga baay'ee dhaggeeffatee booddee shugguxii isaa uffata keessaa baasee agarii kan jedhamus akka ta'etti hime. Namichis achitti goggogee hafe. Maatii fi hojjettoota isaa mana biraatti naqee itti cufee haadha manaa isaa meeshaa fichisiisee isaan immoo akkas jedheeni. Ani dhiifama siif godhee jira. Sin ajjeesu garuu waan tokko naaf goota. Waan sirratti raawwadhe kana awraajjaa deemtee akka salaalee guutuun dhaga'u taasista. Kana gochuu baannaan bakka seente seeneen biyyoo si nyaachisa jedhee biraa deeme. Baraambaraas Nugusuu Asaamminoos akkuma jedhame bariisaa awraajjaa deemuun waan isarra gahe tokko lamaan hime. Salaales waggaa guutuu kanaan kolfaa bahe. Ijoolleen Oromiyaa qabanii fardeen golobseesanii. Agariin iftaadha isaa diina biyyarraa godhasisanii. Ofii mongodaananii eenyu kan isaanuu godaansisu. Haqeerransa Oromoo gootota lafeenuu sodaachisu. Abbootiin lafaa waa'ee isaa haasa'uu hin dhiisanii. Innis isaan adabuu hin dhiisu. Yeroo kophaa baay'een isaanii waa'ee isaa hin kaasanii. Agariin nama dhagaa waan jedhamuuf ni sodaatu ture. Yoo wal bira gahan dhimma biraa hin kaasanii. Guyyaa tokko abbootiin lafaa fiichee hoteela Hammaree Haayiluutti wal gaanii nyaachaa dhugaa waa'ee isaa haasa'u. Baay'een isaanii dhaadachaa yoo haasa'an kuuwwan immoo sodaan dubbii afaan isaanii keessa qabachaa haasa'u. Jiddumaan herreega kafaluuf hojjettuu waamanii yoo gaafatan xalayaa xinnoo tokko fuuteetti kennite. Abbootiin lafaas rifaatuun bakka jiran wallaalanii. Xalayichis akkas jedha. Ani Agarii Tulluudha. Affeerraa xinnoo tana isin argee waan isin affeereef dhiifama. Yeroo kana abbootiin lafaa sagalee isaanii ol kaasanii waa'ee isaa haasa'aa turan lafa seenan dhabanii. Magaalaa Fiichee gadi garagalchanii sakatta'anis Agarii argachuu hin dandeenye. Aboota salaa jalaa garee tolloota tasaa birroo. Agaree manni gamaa tasaa birroo manni gamanaa. Namiisa wareegamee dhinnuma tanaa galli namaa. Namiisa wareegamee dhinnuma tanaa galli namaa. Sodaan keessa isaanii jiru guyyaadhaa guyyaatti itti jabaachaa kan deeme abbootiin lafaa yeroo sanaa Agarii qabuuf waan isaan hin taasisne hin jiru. Guyyaa ayyaana Dabra Libaanoositti kan argame mootinis Salaalee akka duraa sirbee geerraruu dinnaan maaliif akka ta'e bulchaa awraajjaa yaamee gaafate. Agariin shaffateeti jedhee deebise. Dubbii kana Haile Sillaaseen sirnaan hin hubanne. Agarii jecha jedhu agar isa jedhutti waan hubateef Agarii shaffitual yookaan immoo biyyi mootii irratti fincilee yookaan shiftaa ta'e kan jedhu waan hubateef maaliif teessu jedhee poolisii humna addaa hedduu achitti bobbaase. Maallaqa nama Agarii bakka jiru himee yookaan qabee yookaan ajjeeseef dhiyaatus hammi isaa dabalaa waan deemeef haala rakkisaa keessa taanan iddoo jijjiirachuu filate. Agariin goota sodaa diinaa hin qabne ta'us akka harka diinaan buuneef of eeggannoo guddaa gochaa ture. Har'aa dagam yoo jedhan inni kuyyuu oola. Finfinnee yoo jedhan Giraar Jaarsoo, Leemmanoo jedhan iddoo biraa. Akkasiin diinatti ibidda ta'ee Salaalee immoo gammachiisaa ture. Akka hawaasni maallaqa dhiyaateen dogoggoree isan saaxileef meeshaan waraanaa isan dha'u jedhamuudhaan akka haasa'amuuf tooftaa addaa uumee rasaasa baaruuda keessaa baasee ofitti dhukaasee akka itti dhukaasan taasisaa ture jira. Kanaafuu Agarii rasaasni dha'u oduun jedhu guutuu biyyaa wal ga'e. Ta'us garuu Agariin tokkicha kophaa biyyaan lolu waan ta'eef
akka harka diinaan buuneef qe'ee salaalee gadi dhiisee gara ilmaan machaa Wallaggatti imaluuf murteesse. Xalayaa barreessee mana icciitii hiriyoota isaa waliin itti wal beekan kaa'ee deeme. Hiriyoonni isaa akkuma xalayaa kana argataniin diinaan marfamanii harka laannu jechuun dhukaasa bananiin. Hiriyoonni isaa galmee seenaa keessatti eenyu akka ta'an hin kaafamne kun gootota Oromoo keessaa tokko. Garuu har'a Oromoon waa'ee isaanii hin beeku. Eenyu akka ta'an, akkamitti gara qabsoo Oromootti akka makaman homtuu waa'ee isaanii kan himu hin jiru. Jecha gabaabaa hiriyoota garii qofa jedhamu. Dhukaasatti banameen lubbuun isaanii achumatti darbite. Ofii hiriyoonni agarii tulluu kun eenyu? Lakkoofsaanis meeqa? Waaqa Oromoo qofatu beeka. Qabsoo Oromoo keessatti meeqatu akka ba'etti hafe? Kan Oromoon isaa akka wareegame hin beekne garuu kan Oromoof manaa ba'e meeqa? Waaqni Oromoo haa beeku. Kan Oromoof jedhee dararaa meeqa argee har'a daandii irratti gatame hoo meeqa laata? Kan qaamaa hir'ate, kan maatii qe'ee fi qabeenya isaatti dhabes meeqa? Kanneen Oromoof jedhanii lubbuu tokkittii isaanii dabarsanii gootummaan kuffisanii kufanoo eenyutu lakkaa'e? Siidaan isaanii dhaabbate hoo jira laata? Kun gaafii kooti. Har'a Oromoon siidaa wareegamtoota kooti jedhee dhaabe qabaa laata? Oromoon godaambaa seenaa fi eenyummaa gootota isaa ibsu hoo qaba? Deebinsaa gabaabaadha. Hin qabu. Ijoolleen Oromiyaa qabanii fardeen golobseesanii agariin ibsaadha isaa diina biyyarraa godhasisanii. Ofiimoon godaananii eenyu kan isaanuu godaansisu? Haqeerransa Oromoo gootota lafeenuu sodaachisu. Agariin erga Salaalee gallakkisee Wallaggatti malee booddee Salaalee akkas jedhe. Agarii yaa agarii dheeffi naman baasu as garagarii jechuudhaan weeddiseefi. Salaalee jireenya isaanii keessatti weedduun gootota faarsuu gadhee immoo ittiin qeequ. Ta'us galuu imallisaa gaarii hin turre. Keettoon harka diinaa galee gurraandhala 8 bara 1962 qabame. Osoo Wallaggaatti qabamuu baatee silaa gara Walloo imaluuf ture. Oromoon qabsoo waloo waan hin qabneef hunduu dhuunfaa isaaniin waan danda'u hamma wareegama lubbuutti laachaa ture. Hireen agariis kanarraa adda miti. Erga qabamee booddee Salaalee Fiicheetti geessuun mana hidhaa Fiicheetti hidhame. Sana dura bosona waliin kan turan obboleessa isaa Irkoo Tulluu qeerreessa Salaalee waliin wal arganii bakka tokkotti hidhamanii. Ilmaan Tulluu diinaaf ramaxa ta'anii Salaalee boqochiisaa turan Irkoo fi Agariin waan garaa isaanii gahanii hidhamanis garuu badii malee obbolummaa fi oromummaa isaaf kan qabame Jimaa Tulluu isaan jidduutti hidhamee jira. Agariin qabamee ji'a tokko osoo hin guutin murtiin itti laatame. Himannaan adda addaa irratti banamee murtii du'aan akka irratti murtaa'u taasifame. Agariin leenca bosonaa dhukaasee dhiisii bookkisee diina taa'iif ga'uu dhorkudha. Irkoonis qeerreensa saafaa dhiira ija diimaati. Waan barbaade raawwachaa tureera. Jimaan garuu nama nagaati. Balleessan isaa obboleessaa Agarii fi Oromoo ta'uu qofa. Sadeenuu guyyaa tokkotti murtiin du'aatti kenname. Sababni isaanis Oromoo waan ta'aniif, goota waan ta'aniif, dhugaaf waan falmaniifi. Goota salaa jalaa garee tolloota dasaa birroo agaree manni gamaa dasaa birroo manni gamanaa. Namisa wareegamee diinuma tanaa galli namaa. Namisa wareegamee diinuma tanaa galli namaa. Guyyaa murtiin du'aa irratti raawwachuuf ta'u sana Agarii mana hidhaa Fiicheetii harka isaa cancalaan hidhamee bahee osoo deemuu Asaffaa Shaaroo Lammiin wal argee akkas jedheeni. Asee aniifati lammata waliin arginu. Jedhikaa jabaadhu garuu waan lamaan sana adaraa kee jedheeni. Gootonni kun lameen sana dura bosona Salaalee keessatti wal beekuu turani. Asaffaa Shaaroo Lammii gaafa waggaa 9 booda mana hidhaatii ba'u waan Agariin jedheen sana akka raawwate turtii yeroo tokko OBN waliin taasiseen himee jira. Garuu dhimmi waan lamaan sana asiin ifan baasne. Garaa gootaa gootatu beeka.
garuu jarri lamaanuu walii galanii jiru. Imaanaasaa hin nyaanne aseeni har'a jarri lachuu bakka dhugaa jiru. Dubbii waan lamaa sun abbootii lafaa yeroo san Oromoo dirraa turan akka ta'an ragaa biraa hin barbaachisu. Sababni isaas jarri lachuu diina biraa hin qabani. Diinni isaanii abbootii lafaa Oromoo irratti roorrisaa turani. Agariin yeroo qabamu dargaggeessa waggaa 27ti. Turtii waggoota muraasaa bosona Salaalee fi Oromiyaa keessatti dabarseen waan seenan hin daganne Oromoof raawwatee jira. Xumburri gootummaa akka Oromiyaatti qabatus taasisee jira. Oromoon du'a akka hin sodaanne gochaan agarsiisee jira. Kanaaf Salaalee yoo agarii faarsuu yaa hoolota oborii hoolota madee gugurraasanii shiboo itti maranii harka agarii ibiddoosanii jechuudhaan hanga irraatti faarsu. Kun oolmaa gootaaf laatamuudha. Goota salajjala garee tolloota dasaa birroo agaree manni gamaa dasaa birroo manni gamana namiisa wareegamee xinnuma tanaa balli namaa namiisa wareegamee xinnuma tanaa balli namaa. Fiichatti murtiin du'aa kan itti laatame ilmaan sadeen tulluu iddoo dhaloota isaanii kan taate Daagamitti murtiin akka raawwatamuuf guyyaa gabaa bakka uummanni wal ga'utti beellamni qabame. Agariin kan dhalate Leemman Sillaaseetti. Biyyatti dhalatee roorroo saba isaarraa tiksuuf bosonatti lixetti lubbuun isaa akka darbuuf funyoo fi mukni qophaa'eefi. Wareegamuu isaaniin dura deessee guyyaa tokkotti ijoollee sadi dhabuuf kan jirtu haati Agarii galaa xumuraa harka isheetiin hojjette kennitee fi ilmaan isheetti nagaa dhaamte. Iddoo uummanni wal ga'e lafa gabaatti guyyaa wiixataa murteen irratti laatame hojiirra oolchuuf abbootiin lafaa fi hooggantoonni yeroo sanii cinaa tokkoon ta'anii akka laalanii fi uummanni immoo kallattii biraan akka dhaabbatu taasifame. Tarii Agariin jecha xumuraa yoo qabaate dhaadachuu soo barbaade jechuudhaan carraa kennaniifi. Ani maaliin dhaadadhaa isinii warri yeroo dhaadadhaa yoo dhaadachuu barbaadan jedhee deebiseefi. Abbootiin lafaa carraa kana kan kennaniif akka inni dhaadatuuf osoo hin taane akka balleesse jedhee uummatatti himuuf ture kan isaan yaadani. Inni garuu waan raawwatetti gaabbii hin qabu. Abbootii lafaa keessas gara Fiitooraaree Muluu Hasanuutti naanna'ee ati gaaf tokko qarshii 50 naaf hiikteertaa ittiin jedhe. Fiitooraaree Muluunis aariidhaan eessatti yoom wal argineeti kanan siif fiige jedhee gaafate. Gaaf tokko gabaa Daagamitti daldalaa erbee hoolaa fakkaadhee maallaqa akka naaf sharaftu si gaafannaan naaf sharafteertaa jedheeni. Fiitooraaree Muluunis guyyicha yaadatee gogee hafe. Waaqan sodaadhe malee iddoo sanattan jala deemtota kee waliin isin fixaa ture jedheeni. Ani firkoon waan garaa keenya raawwanneerraa garuu jimaan nama qulqulluudha. Dhiiga isaa Waaqni haa baasu jechuudhaan obboleessa isaaf dhugaa bahee gara funyoo isaatti siiqee dhaabbate. Salaaleen baafanii kaayota salaaleen baafanii agarii dhabdaa dasaa eessattan barbaade argaafanii hoomiin qabaa biyyee agaree tolloo kan egeeffete siikomaa deemaa biyyee taaddasaa birroo kan edeebsete hidhimee dhadhiinamee hidhimee seenaan hin dagatu. Leenca kana oomishte lafti Oromoo eeteen laafetu. Sadeenuttuu funyoon godhamee akka wareegaman taasifame. Garuu funyoon hirkoo citee hirkoon kufe. Akka aadaa warra abbootii lafaatti namni adabbiin du'aatti murtaa'e yoo funyoon cite Waaqni du'a nama sanaa hin barbaanne waan jedhamuuf dhiifamni ni taasifamaafii ture. Garuu gochi kun ilmaan tulluuf hin hojjenne. Maanguddoonni miila irratti kufanii kadhatanis abbootiin lafaan diddanii. Funyoon biraa dhufee irra deebiin akka fannifamu taasifame. Obbolaan sadeen gaaf tokkotti Oromoof jecha biyyee uffatanii. Haati sadi deesses guyyaa tokkotti maseente. Abbaa isaanii ijoollummaan kan dhabde haati Agarii ijoollee ishee sades guyyaa tokkotti dhabde. Maseena taatee harmi ishee hoosee guddises akka daa'imman hin beeknetti gu'e. Agarii fi hirkoon waan barbaadan raawwatanii jiru. Waggaa 3 oliif abbootii lafaa taa'ii ka'ii dhoorkanii jiru. Garuu balleessan jimaa maali? Balleessan jimaa obboleessa Agarii ta'uudha. Oromoo ta'uudha. Gochi sanyii duguuggaa guyyaa adiin ilmaan tulluu irratti raawwate. Har'a waa'ee jimaa fi hirkoo Oromoo meeqatu quba qaba?
kun gaafii dhalootaatiin. Kanneen Oromoof jedhanii manaa bahanii bosona Oromiyaa keessatti hafan meeqa keenya quba qaba? Warra gammoojjii Oromiyaa keessatti soorallaatti ta'anoo eenyutu yaadata? Oromoon seenaa isaa keessatti deemsa xinnaadhaan as hin geenye. Lubbuu qaalitti wareegeeti. Garuu eenyutu gootota keenya yaadata? Eenyutu maqaa isaanii beeka? Waaqni Oromoo beeku malee seenaa fi eenyummaa isaanii eessaaf hinna? Garuu warra Oromoon waa tokko raawwachuu ni danda'a. Siidaa waliigalaa wareegamtoota Oromoo dhaabuun maqaa isaanii bara baraan akka jiraatu gochuun ni danda'ama. Kun dirqama hunda keenyaati. Dirqama seenaati. Kan isaaniif shiftaa nuuf goota, kan isaaniif yakkamaa nuuf qaaliidha, kan isaaniif balleessaa nuuf qabsaadha. Kun fuula Itoophiyaa fi Oromooti. Salaaleen baafanii qaata salaaleen baafanii agarii dabdaaddasaa eessattan barbaade argaafanii hoomiin qabaa biyyee agaree tolloo kan egeeffete. Sikoma dea biye tada sabero kan edebsete hidime dadina be hidime senani dagatu lenja kana omiste lapti Oromo tengabeto Ijoolleen Oromiyaa qabanii fardeen golobseesane agariin ibsaaddasaa diina biyyarraa godhaasisanii ofii mongodaananii eenyu kan isaanuu godaansisu haqeerransa Oromoo gootota lafeenuu sodaachisu haqeerransa Oromoo gootota lafeenuu sodaachisu.